Yaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboleewwan kiyya amantaa biraa taatan nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa ta'u. Egaa kanatti aansuun waa'ee sharafaa guyyaa har'aa akka sharafni itti oole gadi bu'ee jiramoo dabalee jiramoo maalirra akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Asumaan immoo guyyaa kaleessaa fi guyyaa eengaddaa kanan isiniif hojjedhe baay'een keessan sharafa nuu fidi kan jettanii jechuudha. Eengaddaa fi kaleessa fakkeenya Oktooberii 27 fi Oktooberii 28 kanan isinii hojjedhe chaanaala maraa oltuu birrattan isinii hojjedhe jechuudha. Egaa har'ammoo asumaan isinii fide irra caalaan ijoolleen asirraa waan na beektanii fi waan hin dhageenyeef jecha asiin nuu fidi jettanii jechuudha. Namoonni gaafa ani asirraan hin ejjenne maraa oltuu birratti dhaggeeffadha. Ati abeedhamoo sagaleen kee abee nutti fakkaata kan jettan eeyyeen abbeedha jechuudha. Namni mana kanaaf immoo haaraa taatan immoo sabiskiraayib godha, laayik, sheer godha. Guyyaan har'aa sharafa ani isinii qabadhee dhufe immoo akkuma beekamu kallattii lamaaniin karaa baankii fi karaa gabaa gurraacha. Baankii keessaa immoo karaa nigdi baankii yookiin kommershaal baankii of Itoophiyaa akkasuma baankii daldala Itoophiyaa kan jennu jechuudha. Dabalataan immoo egaa gaaffii nama lamaa asumaan jechuudha. Biyya Saa'udii keessan jira. Dubaayitti ergadheetaniini gabaan gurraachi dhaabbatee jira. Birriin nu harkaa cabarbaramee jira. Nuuf hin dabarfamu. Amma dhaabbatee jira waan ta'eef jedhanii nama ji'a lamaa ol maallaqa fuudhanii of harka kaahanii nama owwatan jira jechuudha. Waan akka kanaarraa of eeggadha. Abee dhuguma ergamaa jira gabaan gurraachi. Eeyyeen guutummaa guutuu dhibbaa dhibbatti ergamaa jira jechuudha. Ijoolleenis dhugaasinii ba'uu danda'u. Yoo ani kijiballee ta'e yookiin yoon ani soballe ani chaanaala koorratti yeroo hedduu waan kijibaa gadhiisuu hin barbaadu. Laayikii yookiin immoo sabiskiraayibiif jecha jechuudha. Waan haqa qabu waan na bor barumsa namaa ta'u waan na dhaloota qajeelchu yookiin immoo waan dhaloonni waa irraa barachuu danda'u malee akkasumatti laayikiif jecha yookiin immoo sabiskiraayibiif jecha waan na bor dhalootaaf hin taane waan na bor nama qaanessu waan na bor namaaf hin taane waan na dhala namaa hin fayyadne asirratti isiniin gadhiisu na amanaa dhibbaa dhibbatti isiniin jedha. Kanaafuu inni ergamaa jira gabaan gurraacha nama irratti cufameeru tokkollee akkasumallee nama irratti cufamee zarafameeru hin jiru jechuudha. Sobanii fudhachuu warra barbaadani. Akkasuma immoo waan isiniin jedhu Saawudii teessanii Dubaayitti, Saawudii teessanii Kaataritti, Saawudii teessanii Beeruutitti warri ergitan birrii xiqqishuu buufachuuf jecha maallaqa keessan hin qisaasessiisan yookiin immoo hin balleessinaa. Gidduutti dogoggorri nama tokko gidduutti yoo uumame guutummaa guutuutti kan maallaqa keessan dhabu isin yoo dandeessan. Akkasumallee namni tokko yoo isin kaade yookiin immoo maallaqa keessan yoo isin haale akka namicha kanaa ergamaan jiru gabaan gurraachi jedhee yoo isin kaade akkaawuntii nama sanaa seeraan beektu taanaan namicha sana qabsiisuu dandeessu. Akkasumas arabatti himte jennaan akkaawuntii nama sanaa daqiiqaa keessatti sii qabuu danda'u. Suuraa nama irratti ergitu maallaqa kee irratti ergitu suuraa isaa beekuu qabda yookiin akkaawuntii isaa yookiin taalgaa makiinaa inni ittiin deemee ufeessi harkaafuu ragaa tokko malee callistanii tiktookii irratti argitanii yookiin immoo yuutuubii irratti feesbuukii irratti ani maallaqan erga jedhee namni tokko fuula isaa dhoksee akkasumatti lakkoofsa waan fe'ee haa ta'u waasaappii isaa yookiin teelegiraamii isaa yookiin waa tokko sinii kenne calliste birrii ergitettee birrii keessan namatti hin laatina. Nama amanamaa nama beektan amanamaan garuu waaqayyoodha. Haa ta'uyyuu malee nama feesiisaa borullee qabachuu dandeessa. Miidiyaan toleera amma nama kana eessa jettee nama kana qabsiisachuu dandeessutti malee callistanii akkasumatti namni hawwaala ana mataa kootiin otoo fakkeenyaaf ta'uun hawwaalaa erga ta'e nan erga yoon jedhe maalummaa koon beektu taanaan eessa akka inni jiraadhu maalirra akka inni jiru hin beektu taanaan maallaqa kee natti hin laatiin. Dhuguma siniin jedha baankii haqaa gatii xiqqoodhaan ergadha isa wayya jechuudha. Siniin jechuun barbaada ergaa obboleewwan kiyyaa. Asumaan egaa gara sagantaa keenyatti yoo dhaqne guyyaa har'aa jechuudha. Swiss firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 213.49 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan Swiss firaankiin tokko 181.81 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaar asirratti dhaggeeffadha. Joordaanii fi Beeruut irra deddeebitanii na gaafattu. Joordaanii fi Beeruut Ameerikaa doolaar irra dhaggeeffadha. Warra doolaarri isinii kennamu jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa
dhibba tokkoof torbaatamii tokko tuqaa kudha sadiin oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Ameerikaan doolaarri tokko dhibba tokkoof 47 tuqaa torbaatamii tokkoon oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin dhibba tokkoof 12 tuqaa 84 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 94 tuqaa 82 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin dhibba tokkoof 22 tuqaa 79 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko dhibba tokkoof 3 tuqaa 56 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin dhibba tokkoof 99 tuqaa 10 oolee jira. Karaa baankiidhaan yuuroon tokko dhibba tokkoof 71 tuqaa 72 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 226 tuqaa 86 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko dhibba tokkoof 90 lama tuqaa 84 oolee jira. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 24 tuqaa 8 oolee jira. Karaa baankiidhaan Chaayinaa heewaan tokko 20 tuqaa 35 oolee jira. Akkasuma Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4 tuqaa 5 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18 tuqaa 31 oolee jira. Akkasuma mootii birrii yookiin immoo sadarkaa tokkoffaa irratti sharafaan kan ergamu Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 558 tuqaa 1 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 472 tuqaa 93 oolee jira. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 444 tuqaa 95 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 241 tuqaa 34 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 453 tuqaa 94 oolee jira. Akkasuma Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 46 tuqaa 61 oolee jira. Karaa baankiidhaan Dubaay diraamni tokko 40 tuqaa 22 oolee jira. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 45 tuqaa 63 oolee jira. Egaa warri Saawudii jirtan namoonni maallaqni keessan guddoo taate guyyaa har'aa 23 jira jechuudha. Namoonni maallaqni keessan xiqqishuu taate immoo 24 jira. Kana jechuun 24 yoo ta'e maallaqni kee hanga 200 hanga 100 yoo ta'e birrii riyaalli Saawudii tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 42 jechuudha. Kanaa gaditti hin ergina. Akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan guddoo taate hanga 44 fi 43 gidduu jira. Kanammoo dhaabbataan immoo daldalaan dhaabbataan ergu waan ta'eef tokko 43 erga tokko immoo 44 isin ergaa yooni 23 isiniin je yookiin 23 adii isiniin jechuu ni danda'u jechuudha. Mashwaara yookiin taaskii wal qixa nama kamiifuu 50 darbaa hin kaffaliina isiniin jedha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 39 tuqaa 38 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 45 tuqaa 51 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51 tuqaa 62 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0 tuqaa 64 oolee jira. Akkasuma Indiyaan rupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 1 tuqaa 80 oolee jira. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3 tuqaa 58 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata isiniin jedha. Viidiyoo koo hanga dhumaa daawwachuu yookiin immoo laayikii gochuu hin dagatiina isiniin jedha. Yoo laayikii gootan anaan na gammachiisa. Obboleewwan keessan birallee viidiyoon akka ga'u ni taasisa. Namoonni viidiyoo kana yeroo daawwatan immoo namoonni dagaman, namoonni gowwoomfaman, namoonni hattuu warreen kuni isaan fayyaduu danda'a waan ta'eef waan isiniin immoo laayikii waan takallee waan isin kaffashiisu sumuni tokkollee hin qabu. Qubaan itti buutanii darbitanis yoo iistanis gaarummaa malee wanti hammeenya ta'u tokkollee hin jiru isiniin jedha. Laayikii godhaa viidiyoo yeroo daawwattani. Maaliif jennaan laayikiin garmalee gadi bu'aa jira isiniin jedha. Akkasuma immoo gaafa guyyaa ani gaafa abeeloo birratti hin ejjenne maraa ol tuu birratti na eeggadha. Akkasuma
sarchi godha akkasumallee sheerii koo jala jira jechuudha. Sheeriillee numan godha ichi jalaa namoonni argitanii baay'een keessan ni jirtu siniin jedha turtii gaarii yookiin immoo viidiyoo biraa walitti deebina nagaan naa tura baay'ee isin jaaladha baay'een isin kabaja dhugaa dubbachuuf hedduu tokko natti toltu na jajjabeessuun keessan nagaa ta'a.